dhiirota baay'eetu jiru jechuudha warroonni akkasii. Kanaafuu wanti isin hubachuu qabdan dubartittii kanaafi akkuma dur hin bareeddi jettanii sammuu keessan amansiisu maaliif ijoollee keessan guddisaa jirti mana keessan qabaarti yeroo hin qabdu dubartii yeroo hordoftoota kiyyaa jirtu nagaanyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nuti jirra nagaa keenya akkam jiru jireenyi hojiin hundu bareedaa hin jajjabaattu nagaa keessanii isiniin jedha nuti jirra nagaa keenya hin babbanne miti walirra ijoolleen alaayyaa jirti inna akkami isin jirtu nagaa keessaniiti hordoftoota koo biyya keessaaf biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoo alaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu torbeen ji'oonni guyyoonni akkamitti darbaa jiru gadammoo sommisoom hojjedhuun jabaadhu hojiin hin tuffatamu namni warri naan jettani galatomaan isiniin jedha warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaati kara channel keenyatti dabalamaan isiniin jedha warroonni immoo haaraa taatan immoo warroonni immoo maatii turtan immoo like share gochuudhaan wanni ta'an isiniin jedha sa'aatiin kun maayabbo kara ta'een deemee sa'aatii tokko keewwadhe baay'ina rakkisaa jira kana inna warroonni immoo mana kootiif maatii turtan like share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha har'a kottaa misaa nyaanna argitanii misaa nyaachaa waa isinitti haasa'uu dhufe jechuudha waan tokko waanan taajjabetu jira ergan biyya galee jechuudha keessumaa dhiirotaan taajjabaa jira jechuudha dhiirota baay'een taajjabaa jira maal ta'anii takka akkas ta'anii hin beekaa hin jiru kanaafu xiqqooshi warri dhiiraa chaanala koo jala jirtu wanta innaan kumatiin ani isiniin jedha maaliif nama hundaa miti hundummoo tokko miti hunduu garaagarummaa qaba jechuudha namni akkuma malkii keenya namni garaagarummaa qaba jechuudha kanaafu har'a maal shiroo kan argitan hundee waxii allichaa fi waxii diimaa kana waxii kiikii allichaa kana argitan kiikii allichaa kana dharra'ee jennaanan hojjetadhe inni qaaraa waxii keessa na dhabu'e misaa nyaachuuf hin jira qophaa kiyya jechuudha abbaa mana kiyya hojii jira inna maal dhaseetanii ijoo ba'Yesus Kiristoos misaa nyaachaan isinitti haasa'a dhiifama naaf godha yaa waaqayyo gooftaa dhiiga furtuu nuuf dabalii jedhe kadhadheera duran kadhadhe ishii warroota kana nyaachuu barbaadaniifis ijoollee biyya arabaa jiraniif waxii kiikii kana kenniifi isiniin jedha dhugaa serious wanti naasa'uu dhufe har'a maal seetanii warroonni dhiiraa jechuudha biyya keenya keessatti dubartiin maaliif of hin eegdu dubartiin yeroo dura fuunuu fi yeroo amma tokko miti yeroo dhuftee mana durii yeroo alatti arginu hin bareeddi yeroo amma dhufnee manatti galchinee fuunee waliin jiraachuu jammarre immoo of gatuu jammarti infokkifti jedhaniitu dhiirota baay'ee yeroo kumatanii dhagaye jechuudha ani namuma qaamaan beekurraa waan haasaa kana dhagayeedha jechuudha na warri dhiiraa wanti isin hubachuu qabdanii dubartiin tokko yoo heerumte mana koo jetti jaalalaaf kabaja qabduuf taana akkuma dura bareeddu sana
akkuma dura normaalii bareedduu sana argitanii fuutanitti akkanumatti bareeddi jettanii sammuu keessan amansiisuu qabdu malee maaliif of hin eegdu maaf akkanan taatu erga heerumtee keessumaa immoo erga deessee of gatuu jammartii minaamni yeroo jedhaniin dhagaa dhiironni baay'een jechuudha. Isin wanti dubartii daawwachuu qabdanii dubartiin mana keessatti waa baay'ee hojjetti, waa baay'ee gooti, waxi biddeen toshiiti, ijoolleen mana keessa jirti taanaan ijoollee guddifti, nyaata isaanii qopheessuun, ijoollee mana barumsaa geessuun, waa baay'ee biyya keenyatti waa baay'eetu bu'aa bahii hedduu qaba in ulfaata jechuudha biyya keenya keessatti. Kanaafuu yeroo sana yeroo dhabdi jechuudha dubartiin sun yeroo akka durii sana taatu isheenis akka durii ta'uu hin barbaaddi garuu akka durii ta'uudhaafi yeroo dhabdi jechuudha. Yeroo uffattu, yeroo dhiqattu, bakka yeroo of eegdu malee silaa hin barbaaddi dubartiin kamiyyuu osoo of eegdee osoo namni kamiyyuu osoo dhiqatee uffate hin jibba hin jedhu ani. Maaliif yeroo dhabdu waan gootu gaafa dhabdu akkasiin of gatuu jammarti jechuudha dubartittiin. Innaa ishee kana mana keessanii keessumaa namoonni tokko biyya Arabaadha. Ani akkasidha, ani haadha manaa hin qabu, ani ijoollee hin qabu jettanii aniyyuu ija kootiin nama baay'een arge jechuudha biyya kana keessatti waa baay'een taajjabe. Jedhaniitu ijoollee biyya Arabaa haasofsiisu baay'een isaanii immoo hojii deemna akkas sana jedhaniitu mana ba'u. Haadha mana isaaniitti seeraan wanni hin ta'anii itti jijjiiramu waa baay'eetu jira jechuudha rakkoon. Kanaafiyyuu jennaan warroonni biyya Arabaa obboloonni koo biyya Arabaa keessa jirtanis hin gowwoomina yeroo dhiirri tokko siin dubbisu namni kun eessadha maalidha jedhaati duuba isaa qoradha. Dhiironni baay'een dhugaan ergan dhufee as ga'ee argee dura garuu soban jedhaayyuu osoo haadha manaa qabanii dubartii biyya Arabaatti haasa'aa jiru. Maaliif akkana gootu? Atoo haadha manaa qabda maaf akkana gootattan yoo gaafattan jechuun ani nama ofii kooti nama hin gaafadhetu jira. Yoon gaafadhe jechuudha isheen of hin eegdu. Isheen yeroo hojiidhaa dhufu akkuma ganama ishee argettiin galgalas deebi'ee ishee arga. Isheenoo ijoollee ishee malee anaaf yeroo hin kennitu. Isheenoo mana koo jetti malee anaaf akka durii sana natti bareeddee natti mul'ataa hin jirtu. Oma tokko wanti isheen naaf gootu hin jiru. Ani immoo fedhii nan qaba yeroo nalaa galee. Isheen uffattee bareeddee arguun barbaade akkas taatee arguu hin barbaadu. Nama naan jedhetu jira jechuudha. Maaliif dubartittii sana hubachuuf dhiira tokko lamaa miti akkuma naan dhiira tokko dhiira lama argi kana dhiirota baay'eetu jiru jechuudha warroonni akkasii. Kanaafuu wanti isin hubachuuf qabdan dubartittii kanaaf akkuma dur hin bareeddi jettanii sammuu keessan amansiisu. Maaliif ijoollee keessan guddisaa jirti mana keessan qabaarti yeroo hin qabdu dubartii yeroo of eegdu yeroo dhiqattu yeroo uffattu yeroo hin qabdu. Ijoollee keessaniif jecha yeroo dhabaa jirti malee of eeguu jibbitee miti. Kanaafiyyuu jennaan warri dhiirotaa pilis isiniin jedhaa osoo haadha manaa qabdanii of hin eegdu, hin dhiqattu, hin dibattu jettanii irraa dubartii biraa haasofsiisuu hin deeminaa, kara biraa hin deeminaa. Sammuu keessan akkuma ishiin dur of eegdu akkuma dur bareedduu sanatti akka amansiisaa yeroo dhabdeetu malee amansiisaa jiraadhaa malee of hin eegdu akkasidha sanadha jettanii irratti hin jaallatinaa. Irratti deemtanii dubara meeqa hin haasofsiisinaa isiniin jedhaa. Kanaafuu yeroo qabaattan mana keessa hojii mana keessaa gargaaraate akka ishiin dhiqattee uffattu godhaa malee osoo mana keessaa ijoollee qabdanii daa'ima qabdanii haadha mana qabdanii deemtanii ijoollee biyya Arabaatti naaseenaa deemtanii immoo hojii deemnettanii bakka biraa hin ooliinaa isiniin jedhaa. Dhaamsa kooti kuni yoon balleesse immoo dhiifama naaf godhaa. Kun waanuma jirudha jechuudha. Warri dhiiraa sirriitti dhaggeeffachuu qabdu. Ergaa koo kanaa warri shamarran immoo laayik sheer godhaati. Ergaa koo kana warra dhiiraa biraan naaf ga'an isiniin jedhaa.
innaa nyaanni koo asitti hafee jira. Nyaata nyaachaa maaf waan kana inaa sa'uun dhugaa sammuu koo baay'ee na nyaate jechuudha. Waan akkasii kun waan baay'ee na argee taajjabe waan ta'eef. Innaa kanas inni jedhamu galatooma ciao bye bye like share gochuun hin dagatinaa ciao.